gani sarate dalle maatira bigaysa nammas kabbiyelle dugani sidihiman wana kana garre jarrake tole kan awaz bali gore kaddamu awaza je jalamure kaddamu hawaza je jalamure akam jirre jirtu yabe undiraysan bega so jira chuba du diye nabri gaysan idina ragam manchuda nakana tattaysan bega barno ta du fere kawarra gaysan idin manchuda nakana wal gaysan churi gal chugam da yabe rabbi gaysan dunya ra kana bagay gaysan Hawi baranera wane ga turtani huwa bai mega kesa jamartani gafar katanya charab darripiftani akamittin tumura sambuni piftani ratina wa mega ittioftani hada bange nyanurra ciccitani baganu diru gammanne walini bagai tigaita buyamu kaitani Ya Arif Mustafa Garana Mararte Ya Arif Mustafa Garana Mararte Himaon Fidwani Berwayete Bertita Muhadir Hunda Dabalate Waya Ambayan Sajidu Garamona Nyade Roba Kama Khetar Kinana Bante Halkani Di Guya Beyo Mikmusate Raku Berlote Genuati Kontete Guya Giri Heti Bagana Gangarte Guya Giri Heti Bagana Gangarte Fayyam nukubati walikam sokade Fayyam nukubati walikam sokade Koko tokombohu waliki hamade Fayyana madimba makana mariade Inni topalola Korea, China, Amerika arkade Kamal Ibrahim Sharami Chasa diripate Kamal Ibrahim Fayyam nukubati walikam sokade Koko tokombohu waliki hamade Fayyana madimba makana mariade Inni topalola Korea, China, Amerika arkade Kamal Ibrahim Sharaf Chasa diripate Yo akkana qabsoo katti buftu taate Dukkum ni magala onneetti dhiyaate Yeroo kana ammattiin gargaarte gaafate China irraa gulukoos diroonii harkate WHO irraa kilaas lilmeeg WHO wajji gubba jira gowwummaaf dhabaatu wallaanaaf hiriira Hiristiidhaa fi cubbuu kana wajjin jira Yuusufiif Mustafaa Haajii dhufee jira Nasaratiin Muhammad gama Awaash jira Kubbaan jalqabamte meeqa bowwarraa Yuusuf qopheetiif kijibni ni mugaa Dingartuu cubbuutu isa maddii fiigaa Haajii harkaa fuudhee meeqa ilfiidhaan laali haala miteeffataa duruu buteeroni kubbaa itti galchee duruu taate boon Isido akabi akkuma kiyyaati waa'ee tiyyoonkaati onneen nanawatti namni akka kiyyaa kamine jaalalti teessoon shaadgiraaj kana fuulduratti ammaatiif hundanee bakka hedduudhatti waa'ee bareedinatti yooniin himusitti maarkeetingii miilaa aayisitti faayyatti maarkeetingii miilaa aayisitti faayyatti maaliif natti uustan naa himaa furmaata Malim natti uffannaa himaa furmaata yoo ta'etu ilkaantii faarmaatii addaata ijji ekoonoomiksii goobala fakkaata kookonni manaajimantiin akkatti dhaabbata nartiin uffata simeetiidha fakkaata akkaawuntiin mormatii taakutti dhiyaata HRDM boorsaanitii wilii urgaanik isteejii hidhataniitiidhaaf oolii ammaatiin urgaanik isteejii hidhataniitiidhaaf oolii ammaatiin paachesii haalaa fi amalli meetii waayifariidha ammaatiin jaalalli meetii waayifariidha ammaatiin jaalalli sumaatu naaf wayya fudhadhuu naan galii ati eenyu jennaan ani Awaash Baalii.
furmaata maaliif nattu sannaa himaa furmaata yoo ta'etu ilkaansi faarmaasii addaata ijji ekoonoomiksii goobana fakkaata konkonni manaajimantiin akkatti dhaabbata nattiin uffata siimeetiidha fakkaata akkaawuntiingii mormashii dhundhuma dhiyaata HRMni boorsaan ejjii wilii urgaanic isteeshiniidha kan ittiidha foonii ammaatis paarcheetiidha haalaa fi ammalli beedu waayibariidha ammaatis jaalalli sumaatunaaf wayya fudhadhuun hangalii eenyuma kan jennaan ani hawaas baalii. Itu gak ada mah? Awal wali cuan aku masih Jeruk sikorati, kalau berhenti, awal wali cuan lah sudah jadi. Biar jangan ayo tak berhenti. Oson setiap karena bilang ada, boleh inoin, ani kasih nanti. Waraabessi tokkummaa harree wanni jaalatuu fi maraatii isaanii akka beelofnee fi marqaatii abuubuutti maliqeessuu fi nagargaari lattuu na jalaa fuudhuu fi nagargaari lattuu na jalaa fuudhuu fi. Waa'ee hawaas baadii maal kanatti hima? Waa'ee hawaas baadii maal kanatti hima? Gama kanaan dhadhaa gama kanaan deema raasaan faamee guurii kaayoon isin cimaa. Isin raasaan faamee guurii kaayoon isin cimaa. Isinittiin himaa ani barjaanama warqii fi meetiitu achitti argama. Almuuniyeemiitu keessatti oomishama. Almuuniyeemiitu keessatti oomishama. Uummataan gargaaraa fi beekaan itti jaama. Kootaatti baafadhaa albuuda uumamaa. Yooni fitichime dhukkubni wallaalaa fagootti arguuni siin gartu waanti jalaa mee dura kootaati awaaj baalii laala mee dura kootaati awaaj baalii laala doktorri wallaalaa abbaa fedhe caala nama qalbii qabuuf wayii turraa gala awaaj baalii kootaa namootu if yaala awaaj baalii kootaa namootu if yaala. Wani simu kabagurran na cakati. Wani simu kabagurran na cakati. Keepani tirati Jesus ni walgeti. Karanta halayada jana deemtu jaldeesi. Maalin sihi maamiti ati koppeesi. Wanti dura osoo gartuu ija guban keeysu. Wanke waan namaa seetee bira ala teessu. Mana kan kee dhiiftee qalbii gadda keeysu. Urgaan mana keetii ulachuun dandeessu. Osoo lubbuun jirtuu mana keetii yoomtu. Osoo awaal baaliin abjuu si dhugoomsu. Osoo awaal baaliin abjuu si dhugoomsu. Akka gaaguraati bara awaal baaliini. Akka gaaguraati bara awaal baaliini. Kanniisa nuuf ta'an ammas barsiisonni. Jiisaanuu babbana hedduudha ilmaanii. Aaddi tokkummaadha yeroo ulatanii. Shookiin ablee taate tattiin muratanii. Sammuun qorii taate tattiin fudhatanii. Beekumsiniif darbe yeroo kutatanii. Dhukkuba wallaalaa takka himatanii. Hedduu galatoomaa. Hedduu galatoomaa mee akkamitti gammadanii? Itti gammadanii? Duuba naan jeenaati haamilee keessan eenaadha. Halee galatoomaa kanatti aansuudhaan labsuuf yaana. Maal labsina? Eebbifamuu keessanii mirkaneessina.
Tanaafu warra eebbifamtoota taataniif warra eebbifamtoota ta'aniif maatiin eebbifamtootaa fi hirmaatonni as jirtan hundi keessan kan inni isin gaafadhe yoo jiraate harka keessan takka shaanaa godhaa hamilee keessanii gaafa jira. Sagantaan keenya kan eebbaa ammarraa eegaluudhaan kan mirkaneeffamu ta'a. Barattoota 1,035 ol ta'an yeroo ammaa kanatti masaraa kana keessa jiran maal ta'uudhaaf eebbifamuudhaaf eebba keessan eebba isaanii kan nuuf mirkaneessan akaadaamik diinii kolleejii Awaash Vaalee kan ta'an kabajamoo obbo Yusuf Abbaba yoo ta'an hamileedhaan gara waltajjiitti na affeera. Irra deebi'uudhaan baga gammaddan baga gammannee isin jecha akka eebba keessan labsan gara waltajjiitti obbo Yusuf Abbaba baga nagaan dhuftan jalqabarratti baga gammaddan. Dr. Ibsa Musa, kabajamoo Dr. Abdurrahman Ali, University Haromayat, Directory Barnoota Fagoo fi Itti Fufinsaa, kabajamoo obbo Wandimaa Birruu, gargaara Profeesara, kabajamtoota eebbifamtoota guyyaa har'aa, kabajamtoota keessummoota kabajaa duraan dursee guyyuma har'aa kana ga'uuf hundaa ol baga gammaddan baga walumaanuu gammaddan jechuudha. Kabajamtoota qaadhimamtoota eebbifamtoota guyyaa har'aa fi maatii eebbifamtoota guyyaan har'aa guyyaa mootummaa keessan ittiin mirkaneessitanii fi iccitii xiiqii namummaa ittiin agarsiiftan ta'uu hubachuu qofa osoo hin taane kana caalaa galma kaayattan bira ga'uu akka dandeessan ifaan ifatti hubachuu ni danda'ama. Guyyaan har'aa guyyaa daangaa guyyoottan yookaan baroottan dabranii fi baroota jireenya fuuldura keessan jiraniiti.